dhiiraa akka kiyyaati jechuun hin dandeenye. Nu biratti nuti uumama keessatti Yesuus Kiristoos wal fakkaanna malee darajaa qaba Islaamummaa keessatti Yesuus Kiristoos. Ishee haalan qabu hin qixxaanamne ati maali isa Lumtu inni kuma lama maxxansamee fi inni amma reef maxxansame tokko miti. Inni sanduuqa maxxanfameef kan amma maxxanfame gargaridha. Kanaafuu sirrii ta'uu dhiisuu isaa wangeelumti wangeelaatu ragaa baadin kama quraana miti waan barbaade wangeelaatu agarsiisuu danda'a. Okay, Ustaz amma rakkoon qabu amma wannan jedhu. Namni fakkeenyaaf rabbiillee dha'icha jedheellee wangeela keessatti illee yaadi hin dubbatan jedheellee yaadu hin dubbanne illee rabbiin waan dha'ichuu haa ta'ullee dha'ichuu. Fakkeenyaaf Isaan yookaan Yesuus Kiristoos ergamaadha jedhamee shaman waliin musliimaa jiru. Aku ergamaan jettuuni. Injedhaanis ergamaadha injedha. Fakkeenyaaf wangeelli isatti kennan, injiilli isatti kennan, injiila isatti kennan kana waliin musliimaa shaman qabaami. Ayya. Shamanuu qabamu shamanuu qabu. Sagalee kee sirriitti waca maaloo rabbii jedhe haasa. Diigaa jirtamoo? Warri musliimaa tamanuu qabaame wangeelatti injiilatti jechuudha. Maalitti wangeela maal akka ta'udha? Injilatti amanu warri musliimaa injila amanuu qabu moo amanuu hin qabu? Injila isa kamiin? Quraan injilatti amanaa jaame. Manni nama gochuu dide ijoollee lama godhaame simbiraa lama gochuu danda'ame. Quraan injilatti amanaa jedhaa miti injila isa kamiin jedhe? Injila isa kamiin? Kan isatti kenname. Kan isatti kenname isa irra. Kan isa kenname sana barbaadeeti anamma hubadhuu barbaadeeti amuunni naa beeku qabdu. Wangeelatti amanaa hin jedhu bara. Injila jedhu injilli itti kennamuu isaatti amanaa jedha malee Yesuus Kiristoos waaqarraati injila fudhachuu isaa injilli kennamuu isaa kennameera jedha itti amanaa jedha malee wangeela sanatti amanaa hin jedhu bara. Kennameera jedha itti amanaa jedha. Hin jedhu. Kanaafuu wanni quraanni jechaa jiru dhugoomsaa iyyuu rabbirraa kennameefira jechuu kennamuu isaa dhugoomsaati jechaa jira malee wangeela fudhadhaati ittiin hojjedhaa itti amanaati ittiin jiraadhaa jechaa hin jiru wangeela. Okay, akkas yoo ta'e hin gaafadhaanis. Keemii dhiqxee jirta? Miyuutis qabattee jirta? Ishee. Madditu ka jettu gaaffii maal qabda adda fimeesti nama biraattitu carraan dabarsuuf. Dhuftee? Hayya gaaffii biraa qabdaa? Dhugoomsa jechuu kana akkam dhugoomsi jechuu kana naan galle beektaa kanaan taane. Dhugoomsi jechuun fakkeenyaaf injiila isa kenname dhugoomsi jechuun akkam naan galle injiilli sunillee kan fakkeenyaaf ani barsinaan gafaasiin jedhe nan gaftuu naan jedhe na dhugoomsi yoo sin jedhe na amani yoo sin jedhe maal jechuu kooti? Na amani yoo sin jedhe Angga pakai tahu nanti ubat deh sekali akan itu bomber lah betul. Nama ni osin jadi ani nama ni osin jadi maje cukot. Ati digom sufi di serakon kamu. Ati digom sufi di sungke sungkan berada. Garu ani nama ni osin jadi maje cukiyat. Nama ni gab jadi nama ni kuat kena gab sukan ke weekend siaman udah nama dia kena ada kami. Toko gaba bertek mungkin aman tare gaba bertek mungkin aman. Yo bare na pakai angga pakai tahu kan yo bare angga pakai. Toko angga pakai tahu kya kami berta aja dana. Nawa ke si tamu maje cura nama ni cun. Nama ni cun ni. Kafi tarik si ko kan gaba tenjila sana si. Isu masih gaba tu kira ada afisan si dia isu kira. Ani pakainya fi angga pakai tahu. Nama ni yosin jadi. Si amanu dafi ragaa waa argachuu qabaa jettee ishii gaafa ragaa argatte sana natti amanta miti? Ragaa gaafa argatte sana nama gaafa dhuunfaa keessa bitta mana gaafa ragaa argatte. Okay gaafa natti amante jechuun gaafa sana naa sagadde jechuudha? Sagadde jechuudha akkasumas fakkeenya umurii naan gaaftee hojjete si amana jechuudha. Tokkoo na amante jechuun maal jechuudha? Naa sagadde jechuudha? Adeemne. Akkasumatti na dhugoomsine jechuudha miti?
Ani si hangafuu kee dhugoomsuudha. Miti si aman. Wallahi wajjicharra maatu nutti hafe wayya gaaffiin keeyyuu. Ishi amma kiristaanotatti darbu moo madditti jirta madditu ka jettu gaaffii qaba jechee seente ture. Bakka isheetu cufadhu bakka kaayya kana dadhabne yeroo firii taate wanna jedhi. Manni nama gochuun ni seejjoo ko? Ayye. Thank you. Guba jirta? Gaaffii kan gabaabaa sirraa fudhadhaa. Injira Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimaa? Muslimaadha. Injiraan immoo isinuma dhageeffachuu seene gaaffiidhaa miti. Ayye shish. Madditu gaaffii qabda moo ba'u? I'm very tired. Baay'een dadhabe. Madditu? Moo nasra lallabatta yoo ta'e lafan kaa bilbila lallabachuu feenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baa'u deemtu taanaan rakkoo hin qabuusta. Lallabadhettis lallabi garaa tokkotu akkana iyyuu kajeelasii waa barbaade fakkaata. Waasna fuuldura kakkaa'anii. Wanti lallabanu jiraare warri mooditeera yoo jiraatanii galcheen rakkoo hin qabu. Yoo jarri hin jirre immoo. Militti fakkaata hin jirani. Hin jirani. Akkas inshaallah ta'e. Jazakallahu khair. Ulfaadhaa galatooma. Ayyeessaa jeza. Akkee waa nyaadha isinis irbaata keessan babbarbaadadhaa. Ayyeessaati. Jazakallahu khairan. Wayyaa khairan. Madditu booddee naqashtee didda kan jennee nagaatti bakka ayyaa amin amin isinilleesh. Maqaati ollaansa tarii ustaaza maduttiidha maddituuti. Eenyu jettee? Madutti? Maduttiidha malee maddituu miti tarii kanaaf isin eegaarti. Madutti? Maqaa kollikkii miti? Ayyaa ammoo jirtiire? Dafi dhugaa rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ustaz nagaa heessanii? Alhamdulillah. Kunoo nan jira mul'adha miti? Moo mul'ataa hin jiru? Gurraacha. Mul'atullee. Ayyaa. Maddituu jennaan eenyuun waamtu dheen ija faffacaasaa jiran. Abboo dulloo mannatti dhufatee maalin beeka waluma gaa madutti maalin beeka isaa. Bukkee qabanii wal waaman kana kaa kun akkolaammatuu jedhanii beektaa bukkee maqamni irraa babbaqanna malee. Tokko beekaadhuma qoonjoo bareedduu maaloo jedhee barreeffatee dhuma maal gaa qoonjoo inni dhuma waamnaa reejoo ittuma dandeenyu. Akkuma ta'e tattaana gaaf tokko laayivii kana irratti rabbi nutti fuudhe. Kanuma bukkee qabna. Ishi. Ayyee. Ani gaafii kiyya garuu warra kiristaanaa gaafachuun barbaade mana isaanitti gaafannaan naa deebisuu didanii ganna buusanii garuu sinuman gaafadha bakka sinuu naa gaafattu. Nambade. Utuma jara gaafatte wayyuuratu hin beela'umoo? Gaafadhu dhageeffatanii siifaa deebisan yeroo biraan naa dhufan garuu gaafadhu haa dhaga'anii waan ati gaafattu kana. Yoon sii deebisan immoo siin galcha jara. Bakka qaama dhiisaa yookiin qaniisaa simbira jiranuni gaafadhaa seene. Bakka gaafa jarri jiran kootti sirriitti malee. Ishi. Amma achi taa'ee irbaatni na waamaa jira dhugaa rabbi. Garaan argina beelee malee tun argine hin beela'u. Ayyee. Afwani. Ayyee nagaa naa bulaa jazakumullahu khairan ulfaadhaa galatooma haalli keessan tole. Amiin amiin beena isin uffalchineerra. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كم جرت شيخ كتربي sirrii miti. يا جرتني مدرب بسنكاي. Isin waamne bar Biraa akkana ka'ee isin shaagalu jedheeti akkam jirtan nagaa maammee dhiifama afaanitti isin qabe akkam jirtan. wallahi mirqaana malee waan takka baba jirra kuno galanni rabbii faa ta'u. Alhamdulillah baga rabbi isin kaa'e fayyaa jirtu. Fayyaa alhamdulillah. Owwo biyya sanii waliin. Ijoo gaafii isaa mee ijoo gaafii isaa eega Yesuus nama ta'uu amane ijoo gaafii isaa quraanaaf hadiisarraa waan qaboomee isinaa gaafatu irraa fuudhaati deebii kennaafi. In beeka ustaada jechuun inni kiristaana ture kiristaana keessaa bahe wangeelii nan fudhachiisu didee jedhee wangeelli gartee akkana waa'uma Yesuus waan nama amantii kiristaana waa'uma hunda'u fudhatee dhibbarraa dhibbatti akka wangeelli dhugaan ta'in akka amantiin keessaa bahee jira irraa miti turaadha bar tura keessaa bahee jira so akkanuma bakka jechuun firaa jiraachuu jira waaqeffataas hin taane dhugaan barbaadu. Wallahi waaqeffataadha.
Ofiin hin jedhu ka. Ofiin hin jedhu ani waaqeffataadhaan sodaata malee. Hin jedhu bar. No waaqeffataadha. Altagalazan jedhan kiyyaaltale. Wanni gootanan malaale namni ka jedhaan bar faayidaan qabdu naan hin jedhina namaan akkas hin jedhamu jedhe dhugaadha namaan hin jedhamu dhugaa keeti. Meegaa fi si dhibde quraanaa fi hadiisa irraa kunoo Abu Musaab isin bira jiranii Abu Mu'aaz isin bira jiranii yoo gara macaafa qulqulluu taatellee waan silaa gaafii si taate gaafadhu baabaki lakki arragaa tana qaba jettee waan mormitullee yoo qabaate jamaan carraa sii kenneera daqiiqaa sii kennamtee fayyadamiitii deebisan deebis wanni maammeen jedhaaru Iisaan yookaan Yesus Kiristoos nu biratti nama haa ta'u malee darajaa qaba nabiyyi rabbiiti namummatti tokko haa ta'u hundi namaatu sadarkaa qaba abbaan ilmaaf abbaan qixxeen ta'an abbaan abbaa waan ta'eef ilma nabiyyi rabbiiti nabiyyoonni kamiyyuu kabaja qabu amantaa kamiin birattu amantama kamiin birattu nabiyyoonni kabaja qabu kanaaf siin jedhan san akkasitti hubadhu gaafiin qabdu yoo jiraate Wama gasin qabani gaafadhu yoo gaafiin qabaate nama mujaamalama yoo taate karana gaya tarman tajiru jazakallah khair itti deebi'a kitaaba kanneen isintu beeka ustaazi kiyya itti deebi'a isin dhaggeeffadha kitaaba tawraati fi zabuur nagarsiisaa jedha beeytu rabbiin yuhar indi jiranii hintiisine so Abu Mu'aasani anama fakkeenyaa fi iddoo kanatti kan hin jedhe maameetu dhufe dubbii balleesse malee walumaa galatti namummaa Yesuus irraa waan inni waakkatu tokko hin qabu. Yesuus akkaataa ilmi namaa tokko ittiin guddatuun guddate ulaagaa namni tokko ittiin guddatuun guddate akkaataan uumama isaatii immoo gama macaafaan illee narraa jeeffachiisu maaliif jennaan namni abbaa faadhaan qabne achiin dhufee isaa kan hin beekamne iyyuu macaafa qulqulluu keessa jira. For example Malkisaadiqiin fakkeenya fudhachuu dandeenya. Inni kaanti maqaa isaatii iyyuu baay'ee hangafa mootii qajeelummaati. Mootii Saalem. Idda dhalootaan qabu kurnoo yookaan kaffaltiillee Abrahaam faarraa fudhataa ture nama akkasiitu jira abbaa faadha malee kan biyya lafaa kana irratti uumamee jiraataa ture kan macaafe jedhu jechuudha. Yesuus immoo abbaa malee dhalachuunsaa inni kun waan kan biraati garuu ulaagaa namni tokko ittiin guddatuun guddate kittaanamee jira dhiira akka kootii ta'uusaa irraa waakkaddoon kana naasee malee kabaja isa dhoowwachuuf. Dhiira jedhan dhiirti Oromootu dhiira qabsaawaa fi dhiira baratee fi hin baratinii fi jabaa gara walumaa wal caalaan nabiyyoonni rabbiin biyya lafarraa argate ummata filatamaadha dhiira akka keenyaatii miti jechuun uumama akka keenyaa jenna malee waan hedduudhaan nu caalanis ani sokkee san akkasii TV ummannaa kanaas hin dubbisna mee ati islaamummaa quraana dubbisu jirta wangeela dubbistee siif ge'a. Quraana hanga ta'e qayyabachuutti jira garuu wanti na dhibe anaan ilaalama maasitti fakkaate islaamummaa kana quraanarraa mormii hedduun qabu garuu mana tokko diizaayinii isaa finishingi isaa ilaaltee akkaataan ijaarsa isaatii irratti ilaaltee humna gammachiise naaf ta'ee ijaarsa bareedaa gamoo bareedaadha jettee fudhachuu osoo hin taane akkaataa akkamiin ijaarame giraawundiin isaa gadi fageenya akkam jabina akkamii qaba jettee ilaaluu qabdaa jechuudha. Qilleensa dandamachuu danda'a akkam manni kun gaaraantii qaba jettee ilaaluu qabda bu'uura isaa lafa akkamii irratti akka inni ijaarame ogeessa akkamiin akka inni ijaarame ijaarsa kwaalitii akkamii akka inni qabu xiinxaluu danda'uu qabda kanaafi quraanni qofti anaaf gahaa miti. Maal barbaadda? Dhaabbileen san dura bu'anii akka ragaatti ofii kiyya itti amanuuf nan barbaada. Nabiyyoonni Nabi Muhammadiin dura turanillee Musliima erga ta'anii kitaabilleen isaaniif kenname guutummaan guutuutti yoo ta'uudhaa baate hambaan isaanii wanti ta'e evidensiin hanga ta'e tokko jiraachuu qabaadha wanta hin jedhan. Hambaan isaanii quraana keessa nu himame Museen akkana jedhe akkas jedhe rabbiin nu himu jira hambaa nabiyyoota akkuma gartee kakuun haarabni gartee kakuu moofaa himtu gartee nabiyyoonni kana wal dura himatu kitaaba nabiyyoota hedduu kan wangeela keessa caafame kitaabni isaanii himamanii jira. Museen Abrahaam maal kenname ka wangeelaatitti Daawidoo maal kenname Isaaq maal kenname kitaaban isaanii himamanii raajota ta'uu himaman biyyatti ergamanii hojii itti waan barsiisu turan horii gallee kuni waan jaarraa kumaatamaa rabbiin jaarraa hunda gartee waaqa tokko ta'uu gartee isaan ergamaa ta'uu seerri wal dhaba horii gallee seerri waan Museen barsiisuu turee fi itti bulchuu turee fi kan Yesuus itti bulchuu ture wal dhaba ammoo tokkummaa waaqayyoo keessa waaqa waaqayessu waaqni tokko ta'u karaa waaqayyoo yaamuu keessatti wal hin dhabu.
Walii galee akkuma seerri mootummaa biyya lafaa yeroo jijjiiramu seerri tokko gartee mootummaan tokko seera jijjiiree bulchu ammoo biyyi sanuma hawaasni sanuma walii galee biyyi lafaa tanuma waaqayyoon sanuma kitaaba isaan kan namani godhata kitaabni hundi waan itti walii galu waaqni tokko ta'u jaarraa isaan dhufan keessa ergamoota ta'u isaan gartee dubbii waaqayyoo barsiisu rabbileessa koo kanaaf waan gootu kitaaba akkuma wangeela dubbistee quraana mara dubbisiin sin jedha jawwaalli xiyaas oowwaa jira is very hard gartee 89 oowwee balbalaa jira kana qaqqabadhee laalu jira danfu jira so video cufadheetiin ta'a inshallah eenyu hin jiranii maammee faanis yoo jiraatan ziyaad haasaa jawwaala oowwee jawwaala gartee lafa haayaa akka malee danfaa jira dubbadhaa isinumma dirqumatti hin bane Ustaz Abbaa Caal jirtu Ustaz Koppiliin godha akkasii humna TV humna kan jedhu kun maammee antahi takallam maa Ustaz Awwal sinirratti dubbannu fi dubbadha jiru laala awwal jiru Abu Mazee ma inde ba kwaya ita fa ga sanif awwal waje okay shi awwal bananda Ustaz Awwal haye TV baga naga nufte TV humna kan jedhu kun welcome bilana baga naga nufte baga naga sagaleen koo damo kan weddani Ziyad akam nagami eye alhamdulillah baga naga nufte okay amantaan kee maalidha naga Ziyad okay amantaan kee maalidha amantaa kullee itti meen ture gaaffitee gaafachuu barbaadeen ture itti meera boo sila dubbadheera okay hunatti mishi wakina qabu ni gaafata Ustaz Onas ke jira inshallah Ustaz Abbaa Caalin faalleen yoo bira jiraatan maradha ha okay maali amantaan kee protestantidha entedha yes maali gaafin kan keeshi ايش gaafi muslimummaan sila gaaffinni kaasirratti bara Abrahaam faalle akka jirudha kan isaan kaasaa turan. Anarraa jalqabee jedhu jiru bakki inni jedhu jiru Quraanarraa. Aye. Shabakaa kee ni bu'e. Sagalee kee dhagaan jiru garuu yoo kiyya ta'e illee hin beeku. Kan keeti fakkaata malee kun dhagaa maraanti fakkaata. Okay. Ayyee maal jetta gaaffii kee? Amantaan Islaamummaa kun Aadamirraa jalqabee akkas jedha. Quraanarraa bakki Muhammad muslimummaan anarraa jalqabe jedhu hin jiru. Okay. Muslimummaan anarraa jalqabe bakka jedhu naa baas eessa? Injiruun jedhe gaaffii isin gaafadhe dhagaan jiru fakkaata isti hori dhageessa. Muslimummaan anarraa jalqabe kan jedhu hin jiru. Quraanarraa moo? Hin jiru. Itti amantaa? Hin jiru itti amana. Muslimummaan anarraa jalqaba kan jedhu jiru abadan. Yoo jiraate hoo? Wallahi hin jiru. Ofii waan jedhe kana irra
Muslimummaan anarraa jalqabe kan jedhu wallahi hin jiru. Okay. Bakka anillee quraana adiisaa fa'aa adda dubbiseen beeku garuu borgalgala nan dhufaa fideen dhufaati rakkoon qabu anammoo asirratti suuraa 30 aayaa 30 irratti isliminnaa waan guyyaa keessa mari'atamee muka jalatti waan mari'atanii kaahan osoo hin taane rabbitu isliminnaa kana filatee ofii jaalatee filee ummataaf godhe gartee amantaa islaaminaa kan duuba waradiitu lakumul islaamati amantaa islaamummaa kan inni amantaa gaarii ta'uu isiniif jaaladhee jira qabadhaa jedhee rabbillee nama hundaa irratti uume suuraa 30 aayaa 30 irratti waaqim wajhaka liddiin yani wastamir ala ad-din alladhi fatara an-nas alayhi islaamummaa rabbiin nama hundaa irratti uume kanarra wastamir gadi dhaabbadhu jedhee nabi Muhammadin nama hundaa islaamummaa irratti uume islaamummaa rabbiin nama hundaa irratti uume kanarra gadi dhaabadhu qur'aan rabbiin akkana jedha Muhammadin alayhi salatu wassalam nabiyyiin keenya illee no hadiisni qur'aana fassara nabiyyiin keenya alayhi salatu wassalam kullu mawludin yuladu ala al-fitra nama tahee ka dhalatu hundinuu namni hundinuu islaamummaa irratti dhalata fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi haadha abbaatu amantaa isaan irra jiran sanatti jijjiira duuba gartee yahudaa yookaan nasaaraa godha malee walaakin namni dhalatu sun akkas amma ni fakkeenya namnummaan tokko yoo kristinaa amantaa jijjiirate gartee waan gochuu qabu san godha cuuphamuudhaan maali walaakin namni hundinuu rabbiin keenya islaminaa irratti dhalata haadhaaf abbaatu yahudaa nasaaraa godha malee jedha kana hunu guyyaa keessa kanaafuu namni ta'ee kadhalatu hundinuu atumti mataa keetii islaminaatti ilmaan teetillee guyyaa 40 yoo ga'u waan goggootan santu jira santu akkasitti islaminaa irratti dhalate sanarra kaasaa